Isaan barnoota guddaa nu taate sagaleen jira ibsish. Jira dubbadhu wabi. Ibsaan waan gaariidhaaf waan hojjeteef gaarummaa wayitiif waan ooleef dhaabbanni kun filate ibsaa. Beekamaadha ati warra akka eebbisaa fa'aa warri namoonni biyya hambaa jiran kitaabota yeroo barbaadan kitaabota argachuu hin dandeessan. Kitaaba afaan Oromoo keessumaa salphaatti argachuun hin danda'amu. Nam biyyarraa namni isiniif bitee ergee lafa akkaataa rakkoo dheeraa boodaadha kan isin dhaqqabu. Kitaabota biraa garuu salphumatti Amazon.com irra yoo deemtan amma argachuu dandeessu. Agartaniirtan kitaabota afaan biraa. Karaa afaan Oromootiin garuu salphaatti hin argamu. Isa kanadha dhaabbanni kun kan inni qabatee dhufe. Ibsaan immoo dargaggoota sirriitti miidiyaa hawaasummaa irratti waan qajeelaaf itti dhimma bahan jedhee waan yaadeefu dhaabbatichi ibsaa filate. Ibsaan illee carra qabeessa, dhaabbatichi illee carra qabeessa. Egaa ambaasaaddara haaraa kana waan inni jiru akkaataa inni itti waan kana akka fiixaan baasnuuf keessumaa namoonni biyya hambaa jirtan carraa guddaa kanatti fayyadamuu qabdu jedha. Galatoomii obii Oromiyaa nagaan dhufte. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan neettani. Salaam warahmatullahi. Nagaa alhamdulillah. Akka mee haasawaa ayyaanis gaafiin qababoot irratti. Rakkoon hin jiru nu gaafadhu haasaa na fakkaate karaan ta'eetiin gaafadhu gaafii gaafachuu barbaaddu. Gisee gabbuu sanbooda akka ani maan dhufe akkaataa itti bitatan san takka silaa review goote xiqqoorra deebitee anaa fi nama biraatiifis. Yaa erga buustee appicha keessa seentanii jechuudha isla. Appicha erga buustee keessa sin galcha. Iimeela keessan isin gaafata. Yookiin ammoo iimeela keessanii wal qabsiistanii banuu dandeettan. Yoo iimeela qabne keessa akka haaraatti banuu dandeettan. Nambara karaa telegiraamaanis wal qabsiistanii banuu dandeettan. Appiliin illee wal qabsiistanii banuu dandeettan. So erga san gootanii isinii banee waan inni isin gaafatu nambara keessanitti galchitanii erga nambara keessanitti galchitan booda koodii isinii ergaa koodii sanitti galchitan. Erga keessa seentanii jettanii booda fuul lafiitima fuuluma gubbarratti wannoon jira jechuudha. Subscribe ka jedhuun jira. Yeroo subscribe santuu xan daandiitti kan ji'aa barbaadammoo kan waggaa barbaadan jedhee isinii fida keessaa filattanii san booda erga ka waggaa yoo filattu fakkeenyaaf kan ji'aa yoo filattu san isintu beeka. Erga filattanii booda karaa kafaltii isin keessa waan ta'eef kafaltii waan xiqqaa waan ta'eef kanaafuu karaa gallaaliidhaan argachuu dandeetta waan achi keessa jiru mara kafaltii gisee kafaltanii argachuu dandeetta waan ta'eef itti fayyadamaa isin jira. Kana irratti ammoo viidiyoo akkaataa namni itti godhuu qabu akkaataa isteeppii kamiin gara itti seenamee sabskraayibii kanaa gachiittee jiru viidiyoo haaraa wayii isinii hojjedhee isiniif gadhiisa sallaalaa irratti fayyadamuu sabskraayibii godhanii waan kana fayyadamuu akka dandeettan viidiyoo isinii hojjanna isiniin jira. Namoonni baay'een waan hin galiniif jechuudha. Kanaafiyyuu hundumti keessa warroonni buustan ammoo warroonni biyya ormaa jirtan waan isinii galuuf keessa seentanii sabskraayibii gochuu hin dagatina. Dhaamsakiish kana haala jiru kaaniin ammoo isiniif viidiyoo hojjedhee isinii gadhiisa akkaataa isteeppii isaa itti hordoftan jechuudha. Egaa ambaasaaddara aappii kanaa godhanii nu uumanii waan kana ammoo isintu nu waliin jira amaanaa nutti kennee amaanaa kana ammoo waliin fiixaan geennee itti milkooynee akkasuma gammachuullee gaafa milkooynee ammoo gammachuullee waliin gammannaa isin jira. Kanaafuu hundumti keessanuu irratti hojjetuu hin dhiisinaa isin jedha. Welcome ilu. Jirta ambaasaddar ibsa. Sagaleen itti fayyine. Sagaleen itti fayyine. Maal fayyite guyyaa walama fayyite mannaa.
Yoo takka jedhu Maaloo fa'aa achi dhabii qabbanaa'an bishaan fayyadu. filatu inshallah. Ifa fe'ee sammayyaa. Kanaafuu hundumti keessanuu warroon nama gasdiirra jirtan seenaatii subscribe nu godhaa. Isiniin jennaa haasaa hojjaa osoo hin taane gara hojiitti seenaa hojiidhaan nu bira dhaabadhaa isin jechuu barbaada. Namoonni isin jirtan biraa yaada yoo qabaatan abdii atillee bagaragaan dhufte dubbachuu dandeetta. Maqaan isaa aappiin Oromoo buuk jedha guys. Yaa galatooma tokko irratti koongiraasiin jedha carraa bareedaa kana qabattee karaa hawaasa jaalatamaa si jaalatu kanatti ta'e dhufuudhaaf waan barbaachisu kamuu hin goonaa. Akkaataa waan san itti goonullee namoota hin beekneef ibsa viidiyoodhaan godhi. Inshaallah kun carraa gaariidha. Namni beekamtii hawaasa biratti argatu tokko waan gaggaarii gaaffii jedhu wayita si boonsa waan ta'eef itti dammoo rakkoo hin qabu. Inshaallah viidiyoo mootuu namoonni hin beekne baay'een waan jiraataniif akkuma viidiyoo dalageetti san viidiyoo dalagi waan silaa barbaachisu marayyuu hin goonaa sin jenna habiibii biyya koongiraa. Galatooma ishee abdii. Warroonni biraa warroonni yaada qabdan yaada ba'a warroonni as keessa jirtanii. Wallahi waan hedduu nama boosu. Maarree sagaleen maal ta'e ibsaa? Sagaleen dhagaa hin jiru waan karaa deemaa jira sagaleen kee kannaafatee jira akka malee. Yaa kan jamiila maalii kan inni itti dhufu? Guys, video isiniif hin keessatti video isin agarsiisaa waan isaa keessaa maraa isin himne guyyaa tokko live irratti dachaanee hundumti keessatti subscribe godhee waan kana kan galmaan geennu irratti hojjennu isiniin jedhu. Maayetta isin yaadni kiyya kana. Welcome Jamsiko. Ya, Ibsa. Zaman Sagaleen kiyya dhagahamu. daga. Akkuma dura jedhe egaa irra caalaa nama biyya namaa jiru warroota biyya namaa jiru warroota viizaa kaardii takkaa'ummaa kireedit kaardii fayyadamanii fi hedduu ulfaataa miti. Meebii warra biyya jiru nam takka yoo ta'e malee